Polisii Federaalaa Itoophiyaa ogeeyyii fayyaa 47 to'annoo jala oolchuun qorannoon irratti gaggeessaa jira jechuun ibse. Polisii Federaalaa ibsa baasen ogeeyyii fayyaa haala naamusni ogummaa fi seerri ayyamneen lubbuu lammiilee du'aa fi balaaf saaxiluun hojii dhaabuun warreen kaanis hojii akka dhaaban kakaasuu fi doorsisuun gocha yakkaa ta'uu yaadachiise. Warreen kaanis gocha kanarraa akka of qusatan hubachiiseera. Ameerikaan mootummaan Itoophiyaa uummata ofii irratti haleellaa diroonii raawwachuu akka dhaabu gaafatte. Dabalataan wallabdee Oromiyaa keessa jiru furuuf waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n marii kanaan dura eegalamee itti fufsiisuu akka qabu waamicha dhiyeessite. USA Suudaan meeshaa keemikaalaa waraanaaf fayyadamte jechuun qoqqobbii haaraa irra keesse. Waraanni Suudaan waggaa lamaan dura waraana Suudaanii fi humna RSF jidduutti aangoo qabachuuf eegaleen xiqqaate namoonni 150 ol ajjeefamaniiru jedhameera. Doonii waraanaa Kooriyaa Kaabaa osoo eebbifamaa jirtu manca'uun dhagahame. Kim Jong-un namoota hojii oomisha doonii kana irratti hirmaatan adabbii cimaan akka eeggatu beeksiseera. Hoogganaan biyyattii addunyaa yoo cirjette hin jaaladhu jechuun guyyaa guyyaan misaayila gara samiitti dhukaasu USA, Jaappaanii fi Kooriyaa Kaabaa sodaachisa. Tarkaanfiin kun sodaa nageenyaa biyyoota ollaa fi addunyaa guutuu keessatti dabaleera. Polisii Federaalaa Itoophiyaa ogeeyyii fayyaa 47 to'annoo jala oolchuun qorannoo irratti gaggeessaa jiraachuu ibse. Lagannaa hojii ogeeyyii fayyaa Itoophiyaa sadarkaa biyyattiitti gaggeessaa jiranii wal qabate ogeeyyii fayyaa 47 to'annoo jala oolchuun qorannoo irratti gaggeessaa jiraachuu Polisii Federaalaa beeksise. Polisii Federaalaa ibsa baasen ogeeyyii fayyaa haala naamusni ogummaa fi seerri ayyamneen lubbuu lammiilee du'aa fi balaaf saaxiluun hojii dhaabuun warreen kaanis hojii akka dhaaban kakaasuu fi doorsisuun gocha yakkaa ta'uu yaadachiisuun warreen kaanis gocha kanarraa akka of qusatan hubachiiseera. Ogeeyyii fayyaa uummataa fi seera kabajuun tajaajila kennaa jiraniif eegumsa barbaachisaa kan godhu ta'uu mirkaneessuun qaamolee jeequmsa uumuuf socho'an irratti tarkaanfii seeraa fudhatu cimsee kan itti fufu ta'uu beeksise. Ogeeyyiin fayyaa biyyattii kaffaltii madaalawaa fi haala hojii mijataa gaafachuun kibxata torban darbee ture lagannaa hojii eegalanii kan turan. Torban kana keessa ammoo lagannaan kun gara guutummaan guututti hojii dhaabutti jijjiiramuun hospitaalota gurguddoo magaalaa Finfinnee fi kutaalee biyyattii garaa garaatti argaman tajaajila caalaa adda kutaniiru. Haa ta'u malee ministeera fayyaa Dr. Maqdas Dhaabaa turtii kaleessa galgala EBC waliin taasisaniin ogeeyyiin fayyaa buufataalee fayyaa fi hospitaalota keessatti dhukkubsattoota ciisanii yaalamanii fi deddeebi'anii yaalamaniif adda citiinsa tokko malee tajaajilli kennamaa jiraachuu ibsaniiru. Itti dabaluudhaan ogeessota fayyaa uummata isaanii tajaajilan irra deebi'anii galateeffataniiru. Hospitaalota ogummaa fayyaa barsiisan muraasa keessatti adda citiinsi tajaajila akka mul'ate hubachuu isaanii eeruun rakkoolee sanas doktoroota olaanoo fi narsoota waliin ta'uun tajaajila kana saffisaan jalqabsiisuun rakkoo kana furuu dandeenyeerra jedhaniiru. Lagannaa hojii ogeeyyii fayyaa torban kana keessa eegalanii wal qabate ogeessonni hedduun hidhamuu fi doorsisni irra gahaa jiraachuu Amnesty International beeksisee ture. Ministeerri fayyaa gama isaatiin lagannaan damee fayyaa keessatti raawwatamu seeraan dhorkaa ta'uu ibsuun ogeessota hojii lagatanii jiran hojiitti akka deebi'an kanneen didan irratti ammoo tarkaanfii seeraa akka fudhatu akeekkachiisuun isaanii yaadatama. Ministeerichi ogeessonni fayyaa iddoo hojii isaanitti argamuun hojii idilee isaanii raawwachuu fi dhimma isaanii qaama dhimmi ilaallatuuf akka dhiyeessan gaafachuun obsi mootummaan dhimmicha furuuf qabu daangaa qaba jechuun akeekkachiiseera. Ameerikaan mootummaan Itoophiyaa uummata ofii irratti haleellaa diroonii raawwachuu akka dhaabu gaafatte. Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Iviin Maasingaa mootummaa Federaalaa Itoophiyaa uummata ofii irratti haleellaa diroonii raawwachuu hatattamaan akka dhaabu gaafatanii furmaata akka mijeessus hubachiisaniiru. Ambaasaadarichi ergaa har'a caamsaa 23 bara 2025 karaa imbaasii Ameerikaa Finfinneetti argamuun dabarsaniin
Itoophiyaa waggaa waggaan walitti bu'insa kan biraa dabarsaa akka jirtu yaadachiisuun dhiibbaa inni uummata Itoophiyaa hunda irratti qabu xiinxaluun murteessaadha jedhaniiru. Wallabdee keessoo Itoophiyaa furmaata waaraa fiduu furmaata xiyyeeffannoo laachuun akka barbaachisu kan eeran ambaasaaddarichi. Baqattoonni biyya keessaa akka qe'eetti deebi'an daa'imman mana barumsaa akka dhaqanii fi kunuunsa fayyaa akka argatan akkasumas seera dhabdummaa qabsoo hidhannootti da'eeffatee mul'atu dhabamsiisuuf yeroon isaa amma ta'uu cimsanii dubbataniiru. Gareen hidhattoota faannoo kaayyoo qabatamaa fi nagaa qabeessa ta'e qabatee akka dhiyaatu kan gaafatte Ameerikaan wallabdee Oromiyaa keessa deemaa jiru furuuf waraanni bilisummaa Oromoo marii kanaan dura eegalee itti fufsiisuu akka qabu gaafattee jirti. Ambaasaaddarichi dhumarratti nagaa fi tasgabbii buusuuf yeroon isaa amma jechuun ergaa isaanii dhaamaniiru. Suudaan meeshaa keemikaalaa waraana fayyadamte jechuun Ameerikaan qoqqobbii haaraa irra keesse. Ameerikaan bara darbe waraana siivilii humnoota deeggarsaa RSF waliin gaggeeffamaa tureen meeshaa waraanaa keemikaalaa fayyadamuu ishee erga adda baafatteen booda qoqqobbii haaraa Suudaan irratti kaa'uuf akka jirtu ministeerri dhimma alaa beeksise. Qoqqobbii kanaan wal qabatee alergiin Ameerikaa gara Suudaanitti ergitu kan daangeffamu yoo ta'u Taphachi irraa eegalee daangaan liqaan faayinaansii akka kaa'amu ibsi dubbii himaa Taamii Biruus ni mul'isa. Waraanni Suudaanii fi garee waraanaa RSF lamaan isaanii kanaan dura yeroo wallabdee kanaa yakka waraanatiin himatamaa turaniiru. Waraana waggaa lamaan dura waraana Suudaanii fi humna RSF gidduutti aangoo qabachuuf jecha eegaleen yoo xiqqaate namoonni 150 ol ajjeefamaniiru jechuun BBC'n gabaaseera. Doonii waraanaa Kooriyaa kaabaa osoo eebbifamaa jirtu mancaate jedhame. Kim Jong-un namoota hojii oomisha doonii kana irratti hirmaatan adabbii cimaan akka eeggatu beeksise. Doonii waraanaa haaraan Choongijiin jedhamtu kamisa darbe osoo eebbifamaa jirtu manca'uu waan ta'e hin beekne jedhame. Hoogganaan biyyattii Kim Jong-un dhaabbata doonii kana oomishe qeequun namoota diizaayinii fi ijaarsa doonii kana irratti hirmaatan kabaja biyya isaanii garmalee miidhan jechuun qeeqaniiru. Doonii waraanaa toonii 5,000 ulfaatu kun yeroo eebbifamtu buufata doonii baha biyyattii keessatti manca'uun adeemsa waraanaa biyyattii irratti gufuu guddaa fidde. Kim Jong-un gocha kana badii obsaan irraan darbamne jechuun ibse. Itti gaafatamummaa fi baachuu dhabuu yaada rimee saayinsii kan hin bu'uureffanne jechuun kallattii qeeqa isaanii ifa godhaniiru. Hoogganaan biyyattii addunyaa yeroo cirjettee hin jaalattu jechuun guyyaa guyyaan miisaayila gara samiitti dhukaasuun USA, Jaapaanii fi Kooriyaa sodaachisu. Tarkaanfiin kun sodaa nageenyaa biyyoota hollaa fi addunyaa guutuutti dabaleera. Kim Jong-un namoota doonii kana hojjetan irratti adabbii hammamii akka fudhataniif gochuu baatus yaa ta'u malee Kooriyaan kaabaa keessatti namoota qeeqa yookiin dogoggora waraanaa irratti hirmaatan adabbii guddaa aga du'aa ga'utu isaan mudata.